adda baane ka. Hai jirra jirtu hordoftoota kiyyaa nagaa keessanii siniin jedhaa iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo sin yaa baay'atu. Adda baane ka. Adda baane TikTok adda baane Instagram adda baane YouTube adda baane Facebook adda baane Imo adda baane WhatsApp adda baane Telegram adda baane ciao nagaatti hordoftoota kiyya nagaatti sinis nagaan tura ciao erga duraanin daakii godhaa sabiskidaabii godhaa jedhee tooni sin kadhadha kina intarneetni addunyaa mulurra cufama jedhan maashaallah eenyuttanii afuura baafadha ganama yoon ka'e TikTok ittan ka'aa akkaman ta'a warri akka ana TikTok jaalattan jirtu nan gubadhee akkaman kun mee warri afaan chaayinoota sanii beektan lakkii dhiisayii jedhaani tooni gorsa ani jiraachuu hin danda'u isa malee dhugaa siniin jedha isa malee jiraachuu hin danda'u ani bakka dheeyni koo hin hojjetu isa malee gubadhee ayyo rabbii kiyya dhugaa siniin jedha ani dhuguman bo'a maalifan bo'an jettanii bakka ani isa malee jiraachuu hin danda'u ani gurra kiyyatti sakkaadheetu masmurii dhaggeeffadhaa hojjedhaa hojiin isa malee naasiquu intarneetni cufamnaan garamittan garagaraa hojiin madaameetis na oggora intarneetni sun cufamnaan mee akkamuma yaa ta'u mee mala naa baasa warri mala saabeetti warrumti mala saabeettan mee mala naa hima mala naa hima mala saa warri beettan naa hima ini mafiniine kinu erga kan engadda dhagahee inuman bo'a ooma furmaatan arganne warri furmaata saabeettan natti hima dafaatooni jechuudha ani bakka isa malee jiraachuu hin danda'u bakka adda baane kaa TikTok adda baane yaayimu TikTok irraa cufamu iimuma sammaa cufa iimuma santu dhoo cufamuu baate iimuma san irra jirti aajan ay Ini gubadhee hordoftoota kiyya maal jettan mala maal naa maltan mala naa malaa maluma naa maltan mala yoo naa maltan maluman dhabe inuman gubadhee waanuman godhumne inuma cufamtaaree amma dhuguma intarneeta duraanuma saqqa ogguma ishee xaarattaf saqqala nan beekee akka isheen cufamtu beeta TikTok ayyaa iimoo TikTok irraa cufamu iimumti sun osoo na jalaa cufamuu baate kinoo arraftan erga durii viidiyoo kiyya naa laala jedhee sin kadhachaa ture amma kinoo hundi keessanuu galatoomaa TikTokinis cufamuuf deemaa iimoonis cufamuuf deemaa YouTubenis cufamuuf deemaa hundi keessanuu nagaatti siniin jechuun dhufee sanaabbachuun dhufee har'a kinoo inuma namarrare kinoo dhimma cufama jedhani intarneetni cufama jedhani yaa chaayina hojii keenya akka chaayina maalo
mana kamuun godha amma iiman cufamaare uguma iiman cufama ummata uguma iiman cufama amenatti ma warri iiman hin cufama jettan maalan godha yaa cufamu malee nagaatti mee amma waa hunda afu amma kinoo ganaarra guyyaa 4 guyyaa 8 tafe subscribe masanuun godhaame amma oggaatoo cufameetu maka akkam goona amma oggaatanitti yoo cufame hundi keessanuu tsolotiin godha akka torbii 2 wayiin guyyaa 3 qofa cufamee dhiisu oggaa tokko cufamnaan ani mataa duraa anaan addunyaa kanarraa buqatu ayyaa tiktoki amma isa dhugaa sinin jedha guma cufamaa jira guma cufamuu dhabdeema naan na boochisullee agartanii inni kun ija koo balleessuuf deema maaliif jedhanii kashunkurtiin ija nama gubu warra moo hin qabne moo akkam jedhanii sobanuu moo qabaatanii dhiisanii fi mitiin inni nama gubaa shunkurtiin biyya arabaa bishaan baay'ataa bishaan isaa sun faffaccaraa ugaa kana tabnu jechuudha baay'ee nama guba moo qabaatanii waan dhabanii fi miti ana arabaa nyaata kana danuu hojjechaa fi ooluu eenyuun miti inna inni kun kinoo xalaata koo ta'e ganamas galgalas inuman boo'a kinoo dadhabe waanan godhu dhabe amma kinoo yoon kana karattafe amma boru gugaa kanaatti boo'a ejjiku mee maali furmaani natti ma warri gubiiti isaa beektan jechuudha dadhabe inuman boo'a har'a kinoo qabata walitti naa dhufe interneetni siin dhumaa cufama jedhanii isa wajjin hirmii baafadheen jira anillee ofirraa baasee jechuudha hirmii baafadhee ofirraa baaseen jira an interneetni cufamu dhabdeema jedhan marraramne kun immoo namarrare innaa hordoftoota kiyyaa singaa siniin jedha warroonni chaanaalii kiyyaa fa'aa taata sabskraabii nu gochuun irraaffatinaa sinin jedha tiktokin cufamu rekinoo tiktokuma sanirra jirti haajan ishii waan jirtu tiktokuma sanirra jirti chaanaalii kiyya warri haaraa taata sabskraabii naa gochuun irraaffatinaa sinin jedha maaliif yoo laakii walii goone garuu laakiin isin jiru warri hordofuus muraasa bakka xinnuma xinnoo nama 30 nama 40 darbu kan laalu bakka isaanuu immoo laakiin godhan warreessunu tibuwanii biran darbanii maal akka ta'e hin beeku kanaaf sabskraabii walaa goonuu walaa jajjabeessinuu oromoo wal malee maal qabaa siniin jedhaa ayyaa madaan hojii keenyaa odoo ishii ta'e mana kanaan dandeechu mee warri shunkurtii gubaa shunkurtii beektan dhugaa rabbi nama nassee jira maal akka ta'e hin beeku na guba bishaan baay'ataa deebis immoo baay'ee hojjenna waan ta'eef baay'een karatta shunkurtiisis baay'eedha isaaf ta'e hin beeku baay'ee ija nama gubaa beeku siniin jedhaa hordoftoota kiyyaa chaanaalii kiyyaa warri haaraa taatan subscribe gochuun irraaffatinaa laashii gochuun irraaffatinaa warroonni immoo follow subscribe gurguddaa qabdan share nu godhaa siniin jedha hordoftoota kiyyaa hingaa hin dandeenye haasa'uu hin dandeenye namarrareedha gubiitiin isa darbee mirga kana godhee waan ta'eef baay'ee namarraree mirarraree kana godhee amma shunkurti kana karattafee xumuree meeshaa isaa dhiqutti madaaminti olisseentu maaliif haa hojjechaa jiru haadha gubu garuu ishiidha baay'ee sodaatti baay'ee gubaa otoo akkana gubu kanatti immoo caamni godhate bishaan shunkurtii amti amma feewusootti baay'isanii waggaa itti hojjetanii bishaan hin qabu bishaan bichaadha xaamii hin qabu akka biyya keenya san biyya keenya mataa lama ittootti goote taanan basma'a baay'ee mi'aa asii garuu bishaan jedha andafeetu bilchaatoo hoosuu daqiiqatti bilchaataa isaan immoo bishaan jedha hordoftoota kiyya hin dandeenye waan ta'eef namni chaanaalii kiyyaa faaraa taata sabskraabii gochuun irraaffatinaa na jajjabeessa isiniin jedha ani asumarraanis kunoo
interneeta hirmi baafadhe warra akkana interneeta jaalattanii I love you nan jedha bye bye.